السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجاجرتني ودوفتوني آشات وبجرت أمد كيفون نجاكيسني الحمد لله أنا بعفن كوتي حتى وروني نفعل وتاتني لاكي تلتقابي شيري وأنا أركار إن شاء الله وروني نفعل وانتاني اللي موقفنا على لاتين حتى هنتين نجي برباتو ونشد كوفيتي أنا يوتيوب منكي كان فكاتا آشات وبيجورا akkasitti wallahi na jabeessaatiin jedha amma barumsa keenyaatti yeroo deebinee jennu zeeniin iddoon nuti ji'a firii dargataa turre ittiin laallataa turre hadha nurraa dhaabatte isa kanaan nurraa dhaabatte jechuudha. Zeeniin isa kanaan nurraa dhaabatte agartani isa kanaan nurraa dhaabatte jirti. Akkasitti wallahi amma ammoo yuukaa haarawaa tonna jedhee udaan kanallee buusee kunillee na didee kanallee buusee kunillee na didee ammoo ka'amatti hojjetaa jiru kun akkuma argaa jirtan sawaalleen dalagaa zeenillee dalagaa jechuudha. Kana akkanuma guutanis pilaastorii keessa seentanii barreeffattanii jechuudha. Akkuma argaa jirtan pilaastorii keessan gadi buusee dalagataanii jira. Kinoolaan oopin jennee useen kana barreessine open goone seenaa jechuudha. Rabbi keerii haa zeen kaleessarraa dhaabbattee jirti sun jechuudha. Kana jechuun ammoo isa gadi buufannee waan openii qabuuf jechuudha. Zeen akkuma zeen kana gadi buufannee maal goona fagoo hin deemnu. Asuma kun bakka tan agartani isii akkanuma gootani argaatani amma sawarratti deebisa sawaan dalagaa jira. Zeenillee ni dalagaa sawaallee ni dalagaa jechuudha. Achirratti akkana gooneetiin kana waan irratti fadhee jiruuf akkana gootanii kana isin yaasa sorry akkasitti kana isin yaasa hedduu gadi buusee waan jedheef jechuudha. Akkana gadi ooftaniitiin dhaabbata waan ta'eef jechuudha. Irratti akkana irratti kun akkana nu gootaniitiin sawaallee ni jira. Zeenillee kun zeenillee akkuma argitan kan zeen irratti illee deeffachuu hin dandeettan garuu ani sawarratti deebitee waan jiruuf jechuudha. Sawarratti dalagaa jira kiyya zeenii miti. Kana waan ta'eef zeen irratti hojjechuu dandeettu bakka reefisanii tuqatanii jechuu kana deebisee argitanii bakka kana xuxxanii kanneen waan akkanaa isin yaasa akkasitti zeen irratti sawarra dalasiifachaa jira. Kanaafi walii sheerillee godhaatiin ani zeeni sawaraa jira sawaraa qaba. Sawaraatti deebisee jira. Zeenillee ni dalagaa sawaallee ni dalagaa jechuudha. Hundaan dalagaa kanarratti sawaa barbaadan kaasee kanarra gootanii akkamitti gootanii kontaaktii gootanii akkanatti dalagaa jechuudha. Akkasitti wallahi rabbiin keerii haa godhu waan onnoo cufee jiruuf jechuudha. Akkasitti wallahi waan baay'ee nama fayyadu. Akkuma argaa jirtan naa dalagaa jira kun argitan waan dura irratti deebisee jechuudha. Kana waan ta'eef horii sheerii godhaa daddabarsaatiin kanatti fayyadamaa amma addarsi kana gaddiiwwan godhaatiin jechuudha. Sawaan zeeniin dhaabbattee jirti. Zeeniin ishiin tun jechuudha. Isheen tun nu harkaa dhaabbattee jirti. Argitanii akkuma dura argitan kanaan ittiin dalagaa galu sa'aatiillee ni qaba garuu dhaabbattee jirti jechuudha. Akkasitti wallahi nuudhaan akkuma argitan zeenii kanaan dalagataa ture sa'aatiillee ni qabdi garuu dhaabbattee jirti. Harkaan harkaa dhaabbattee jirti. Laannaa harkaa dhaabbattee jirti waan ta'eef amma immoo sawaa kanaan dalagadhaa kanatti deeffadhaa kana gabbuufadhaa isiniin jedha. Inshallah rabbiin keerii haa godhu akkuma argan. Memory is full. Argitan kana laal dalagaa jira sawaa. Mashallah Clean your Android. Mobile garuu ammoo kan irra deeffattanii irratti jechuudha. Awwaala deebisuun duratti ishee tana agartanii ishee tana tuqaatiin aappidhaatiin harsusuudhaatiin na jedhaa kalaas akkasitti dalagamtii walii sheerii godhaa anaappilee hedduu gabbuuse na dalaguu didee kanallee gabbuuse zeeniin ta duraanitu dhaabbatte hedduu jira. Kanallee gabbuuse na dalaguu didee amma kanatti deeffadhe jechuudha. Ilaala akkuma argitan kan hin gabbuuse naan dalanne ana amma tanatti deeffadhe tun addisii dhuftee maashaallah akka wayiitti daladdii ilaki yoo barbaadda iimoollee hundaa jechuudha.
akkuma argitan kana shufte akkuma argitan kana kunuun dalatti seenee shabakaan kee karra jiru argaa jirtani akkuma argitan kana dalagaa jirti jechuudha. Fakkeenyaaf kan namarratti achi fulfinneetti sirri dalagdee jechuudha. Jalatti adees akkanatti dalagdee jechuudha. Akkuma argan dalagaa jirti. Maashaallah tabarakallah sirri dalagaa kanaaf sheerii walii godhaa walii daddabarsaa isiniin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni naaf haarawaa taatan laayikii sabskraayibii naaf godhaa. Warroonni maatii kee taatan ammoo akkasumatti ol jajjabeessinaa jabaadhaa isiniin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.